Kun sagantaa Jooshuudha. Namoonni kaayyoo isaaniitiif jiraatan, namoonni wanta uumamaniif jiraatan, namoonni waan uumamaniif jiraatan muraasadha. Sun boqonnaan tokko lakkoofsa 11 hanga 12tti kan inni haasa'u. Nuyi ulfina Waaqayyoof galata akka taanuufidha. Ulfina ilma isaatiif galata akka taanuuf uumamnedha. Kaayyoon namni uumameef inni jalqabaa, kaayyoon namaa yookaan namni kaayyoo inni uumameef inni jalqabaa ilma Waaqayyoo Yesuusiif galata ta'udha. Kanaaf akkaataan ittiin gara ilma Waaqayyoo Yesuusitti dhufnu akeekuma isaati. Osoo biyyi lafaa hin uumamin dura, osoo lafti hin uumamin dura, osoo waa'een biyya lafaa kanaa hin yaadamin dura, nuyi duraan dursanii akeekaaf kaayyoo ilma Waaqayyoo keessa jirra. Kanaaf akeekaaf kaayyoo ilma Waaqayyoo, akeekaaf kaayyoo bara baraa keessa namni jiru hundumtuu gara ilma Waaqayyootti dhufee isaaf galata ta'uuf jira. Baarree isin yeroo baay'ee gaafa waa'ee kanaa dubbattan, gaafa waa'ee galateeffachuu, gaafa waa'ee uumamuu dhaggeeffattan, macaafa qulqulluurraa yookaan iddoo garaagaraa keessa dhaggeeffattan namni galateeffachuuf uumame jedha. Jechuu dhageenya turre. Haa ta'u malee an sanarra nan dabarsa. Namni galateeffachuu qofaaf hin uumamne. Bineensonni hundumtuu, jaljeessi, harreen, reettiin, wantoonni uumamaa, wantoonni lubbuu qabu, wantoonni lubbuu hin qabne hundumtuu Waaqayyoon ni galateeffatu, ni jajatus. Haa ta'u malee namni keessumaa bifa fakkaatti Waaqayyootti uumame moo galateeffachuurra kan darbe waaqeffachuudha. Galateeffachuurra kan darbe ilmicha Waaqayyoo sanaaf galata ta'uudha. Galateeffachuurra kan darbe ilma Waaqayyoo ta'e jireenya isaa ofitti fudhatanii jireenya mootummaa Waaqayyoo lafa kanarratti calaqqisiisudha. Kaayyoon keenya kan hin uumamneef jireenya mootummaa Waaqayyoo lafa kanarratti calaqqisiisudha. Kaayyoon keenya inni jalqabaa isa kana jechuudha. Kanaaf bifa kanaa yoo ilaale namoota gosa sadiitu jira jechuudha. Warri jalqabaa persentii muraasa warra kaayyoo isaanii hubatanii lafa kanarra jiraatan isaan baay'ee reerii warra ta'an. Inni lammaffaa namoota kaayyoo namaa jiraatan, inni sadaffaa namoota homaa waan jiraataniif iyyuu hin beeknetu jira jechuudha. Ati isa kana keessaa warra kam? Kaayyoo keef nama jiraattuudha moo? Kaayyoo nama jiraattuudha moo waan jiraattuuf kan hin beeknedha.